جال زكو أول ناس يجوا لجيسا maal jedhu ثاني أكيد من ما سيرام فيديو بريس خيتي فلا تيجي دتشي بيجي سيفين كان أبينيا سيفين كيس مية ثنا أشجع واني ببادو جيتو نت خوتي جاتيني بفوسنا خيتي جل مية دي ميتنا كيديرو ما تيجين بيجامو أتكي سنتي كرتي كا كورا كرتي أورمو يوسف بادين كيراني كرتي بكرة راحان دوسري से गुजरा नहीं चुर गुजरा संगर अचबो दे चुर वनुमा अदुनिया रे गिरा तो फिर तू हरकन दुकाना करते kan मैं जिना दलगे नलगे अका कोरी बिशांग इफजे सहित कोरी बिशांग अनिमो बिफा करते बारे kan दोस्तन الراس بروس نمن دغو او وريغم نخيجه irman khijirat hanqalu bunjur tetur wani giddu bana deeb sanjiru sitti gaba abdi hayyeme amma tan asirratti aw tisa koin gafadame gaafadhume abdi anti obboleetti keeka haati teessida itti abbaan teessida itti koyo hamtuu feete si godhe cirteen nyaatta cireeti nyaata maali yote gaba yo dira khiya yo waan si godhe yo haadhateetii fi abbaa keessan laal yaadatta hin ajjeeftu wallahi tana hin meetani sinju hin ajjeeftu nama tokko maati saayuu makee cimaa tokko jiru cimaa cimsee jiru yoo loftan yoo isin si arrabti atini farsita waan hojjinaa nasan laaleetiin me haa if yaadattu isin turis yaa biraadee ma yeroo takkaaf lamaaf waa wajji nyaanne hammee nuku waa wajji dabastine wallaaleeti bifa gartee muqay gogogaara walii gal bifa gartee ma dulaatii kenne horiitii jechuudha nulaalee inumaatu anga bika deemu nangalee jechuudha maal dhugaa tuni garuu ani baraareffannaa fi gartee doorsisaan sodaa turu mukeessa qabu jiru arraas baruus sabo obboleessa kiyya irratti aantanii fi kaniin obboleessa kiyya irra firee isin godhee isin gali isirra naa caaltanii tiimtu jedhu jaartiin akka nama nalageeffadhu jaartiin akka nama saar nama keessaa caaltu hin geessu hin jirtu amma naa gali khalas amma naa gali amma bajjate wanni garuu wanni takka tasit dhagaamuu singalu matuma gale tasit dhagaamuu qabdu ilmoon gudeete keetiin raabaate san kasin suuqanneesin ansi suuqanneesin danda'u kunnaaf gala barnaan jette isin sun teeyseeti yaadu maashii kiyya qaalii waan barbaadde hunda siifin godha na jaalateeti jaalala dubo na yaaddeeti odoo na yaadde yaadde gala gudiyam zede dan pa jolle ja abdi ka sakaya ta kan sakaw san keessa kaa'u deemtee jechuudha ani arraas baruus obboleettii yoo jiciittees doorsitte itti hanjamte safaatte itti wanni takkata tanaan booda isii gootu hin jirtu jechuudha alhamdulillah bagara amma shi jolleen obboleettii jaafa waan takkata osoo isii rakkoon oomin nagee hangartee wal garre jechuudha isiin hoo nalageeffadhu amma shi jolleen obboleettii kiyyaasa waan takkataanaan itti wanni gaafata takkata arraas boruus itti gaafata itti gaafatamsan dhuga itti dhibbatti itti gaafatamsan anaa isin irraa qabe yoo guyyaa san miilli kee kun akkas irraa jedhameeti kileechiidhaan itti anaa isin irraa qabe ijoollee hulaa masgee sii gaafate anaa isin irraa qabe nama ati nurraa qabde waan abdiin shaaraka darbeef allahu alam waliif baala yaa rabbi asirratti isin diina keessanuun beektani diina keessan addaan baafadha intumo maaliif waan kana jaa nuti qabsoo wajjin qabsooyne qabsoon nuti wajjin qabsooyne ilmaan abdii fuunee furmaata kan nuuf himi dhageeffadha furmaata kan nuuf himi ka qabsooyne qabsooyne ilmi namaa kun yeroo qabsaa'utti ni lubbuun isaas ni dabarti ni caba ni baqa kana keessatti maaltu na godhe addaan baafatu qabda qabsoon na godhe bikkasinyen nyaanne oqqataati qabsoon dhageeffadha wanni arreefu jedhes tanuma viidiyoo muduratti numaa tuina inni kun bar wanni si jiru hoggana inni kun duraan isa hojjetemu jira jechuudha hogganuma gartee waraana isaa dhiisee dirretti biraa deemu agarre waraanuma gartee dadhabbiidhaaf haalli gartee yeroo itti mijaa'uu dhabuudhaaf waraana ganee biraa deemu dhageenya malee abbaa waraana keenya inni immoo sanii dirree kan nageeti aduu rabbii sana gartee ciisee gasatti kan dhubbaatu sana godhu deema jechuudha sana nuti gamtaan keenya gamtaan inni bahuus ilmaan keenya baafna ilmaan keenya bahanii arraas boruus nuti waan inni isin jiru dhacee gurra sana isin jaayi mee dhageeffadhu zattuu garuu waliif baana inni milishaa ganda kana kan mootummaan jedhu milishaa sana hin agarre milishaa san bar yoo mootummaa uummanni isa eegusa yoo jala hafan milishaa warri ganda kana dhiisanii akkas jechuudha laati akkas sira nyaadhante hanqan takka waan hayyeega ni laata waan inumaan namni silaa magaalaa kana keessatti nuti isa godhuu jiran jawaadee fi furmaateen bakkoottu jedhanii isa bujjina gartee kootu maal jedhanii osoo itti dhagee gurbaan kun zakkoon jechuun qofa dhageessan malee waliin biraan jiru namni kun
nama aqli qabu inni tiyan Aduu, ammoo aduu. aqli duraan keessa kaayatti malee as dhaabbatee waa'ee sila gartee ijoollummaa waan ijiga deebii waan gartee gadi haa ta'e Ilmaan mana nuudhanii fi akkatti baafnicha ilmaan kiyya dhagee ilmaan kiyya fedhan suuraa gad deebisanii ol deebisanii fedhu akka biratti haa birkaani garuu hofli arra gartee ummanni oromoo hundi gartee nutti hoflaa jiru kun booda nutti jingoo booda garuu akka gaddatti jijjiiran qofaan dubbataa jiran abdi si koflaa jiran malee nu koflaan jiran Wayu khofla nu koflaan jiran ani nutti haa koflani ani nutti haa koflani gaafni ilmaan oromoodhaan akka koflan gaafaan gartee abdinaa wajjin qabsaa'ee walitti dabalamnee isiisan harka sinaqee achi si dhiise qofa ilmaan oromoo nu koflan wanni nuun jaansan kuni qabsoo yoo taate qabsaa'ii ijoollee sana achi keessaa baafadhu agarsiisi ni baafna ni baafna nuun baaftan ni baafna wanni isin baasuu dandeessa anaa fi jaartiitii qofa addaan baasuu dandeessa bargeessee kaayoo kee jaartiin tee baatee jirte baatee dhibbatti san itti amani itti amanii itti amani Artis gaa hayyee jaartiin isaa baatu barisinee jette jaarsi kopheedha kopheen maama jijjiirraati. itti tumamta Kana itti wareegamta asii ati kophee san ta'eef haasina kattee si baaftu. Obboleessi namaan dhalatu jaarsi namaaf dhalata. Namaaf dhalataa Obboleessi namaan dhalatu jaarsi maamma kutu dhageessa maamma kutu amati jira anis naaf dhalattii rabbisitti haali. Kanas sanumaafuu waan obboleessa kiyyaa mataa Niin fuudha yoon arraan tana na fuusisi jawaatee keenya sin tuqu furmaatee maqaa keessan isin hin kaasu qabeenya sanillee dhaabneeti manguddoo biyyaa yaamnee addaan fudhannaa yoon jeen. Woma inni asirratti namni kun namni kun dura leenca ta'eeti dhaabbataa jira jechuudha uummata oromoo dura arrammoo bashoo ta'eeti isaan jecha kama deeme maqaa isaa kaname namni maqaa fi bar ni bita malee gurguru. Asirratti Fakkeenya Asirratti pasaree kana baasaa waan. leenca taatee nama keetii jeedalloo ta'uun ilmaan oromooti gastiin godhu. Dhageesse asirratti leenca ta'e abbaa feete biratti obboleessa kee bira gaafa deebite feetu bashoo ta'e feetu hantuuta ta'e feetu shimbirroo ta'e. Obboleessuma kee akka suuroo ganaananii ganaantee olii laayitee olii dhuubdisanuma alatti deebitee na fuusisii jechaan. Namni isa sanunda waliin laaqee asii fi obboleessa kee. Naaf obboleessa kee jechaan. Isin namni hayaata isaa dammare. Akkaataan inni na godheetu hayaati Hayaata isaa namni dammare. Namni obboleessa kee akkas godhe. Arranaaf yaada jee isin hojii taa'utu hin jiru. Zako juwaadeen dammarame teetumaan dammarame gaa juwaadeen dammarame keessaa bahee akiratti. Ani dammaramuu irraa hin ifeetu. Wanni ni dhaabbadhee namni ni duraan firraa shakkaa ture siin gee sitti himeefu waan biraan se'in sitti fakkaatin. Kaayoon isaanii akka kaayoo naafis hin qabne akka obboleessa kiyyaafis kaayoo hin qabne akka jaartii obboleessa kiyyaatiifis kaayoo hin qabne akka ilmaan obboleessa kiyyaatiif kaayoo hin qabne. Argee feetuna hojii jiraa. Namni diinni fedhe. Diinni fedhe. Ammoo ofirraa eegi hin dammar obboleessa kee keessaa bahee jiramma. Diinni fedhe. Abdii fi ikraamee harka jiru obboleessa kee. Meeshaa ko Mabiraa qaba. Dhaggeeffadhaa asirratti. Sii malee Haayimee nama kan isiniin. Haayimee Diinummaan lolli waraanaa kamuu yoo deemu jiraate intala dhalaatii fi ilmoo ijoollee hin tuqan. Ijoollee xiqqoo yeroo ofirraa fuudhanii yoo kararraa meessan tagaraa jirtu ogadan hin tuqan. Isin wanni diina hamaa ta'uu irra naa galtan ilmoo obboleessa kiyyaa gararraa tumtanii gararraa yaasa. Baatee dhibba gara deebiif naa akkam. Baatee dhibba Baatee deebiif baatee badisii irraa baasee itti xiqqaate baatee itti xiqqaate Anniin baatee baasa badisii irraa niin baasee. baasa gumaa ilmoo sanii hanqa fidanii harka keessan kaanii ijoollee san mataadhaan guggubaa yoo jeen ni gugguban. Dura gumaa Nana irraa gahee, fuudha. nana gahee, Abdi irraa nana fuudha gahee. irraa fuudha. nana gahee nana gahee uummanni kun guddaan isaaniitis bultii dhalaan beeku. Ammoo waan gumaa walitti jammaa agaa akkas Isaanis harmatan dhufe maal jee amma barra wanti bitaa jiru ani yoo ati baatees si qofaan naa jira tabiraatti saniin fuudhaa jira duuba inni ilaa umrii isaa jechuudha Dhaluma lakkaawa. dhalma lakkaawa Faayidaan isaa. Rakkoon qabu. Lakkaawa hin galle Tajaajila nama lakkaa'aa duuba jecha isin jira. nama kana nama jettanii wajjiin fuula dura teessanii itti haasawitanii nama Abdi. Hayyee ansanii atoo ka ilmoon ta'e irraa qabattee nama jeen hojii taa'ee nu gidduu taa'ee obboleetteetti mormu. Arraba kana miti Ni arraba baafnaa jibbaa ilmoo isaa ni barbaadu jee jira naaf obboleessa kee. Gaafa jaartii obboleessaa Amma biyyaa kanatti naa hongeenye ta'e jedhanii nama fidanii bara akka rafeen bulleen beektu. ani hattii karooraan karoorsee itti deemaa jiru dhageessa karooraan karoorsee ilmaan kiyyaniin baasa jee itti deemaa jiru isaaf hin himoon garuu gaafaan irra jee guyyaa kan ati Guyyaa mataan aaree keessa geessaa agartaasillee. si du'ee gadda keessa galu Walitti baana. Walitti baanaan walitti baana. Mana keessaa walitti gabbaan hayyee. yoo ati jawaaduma keessan kanaa waan jechuudha haadatti hidhee shorroysee akka horii baktii darbanitti harkee sin garsiifne eeggatti na taate gaa naatu dhiiraa si dhiiraa
ولي بنا ورا بود gaafasanii siif dabalaa ها maaliif siif dabala beektaa صدق نانجا soddaa ما لي بوا soddummaan battee immoo dargee amma booda sodda wani jaan soddaan sodaa dhugaadha garuu soddummaan ka jirtu gaafa ati kabajaa naa qabaatti gaafa bultii xiyyaaf kabajaa qabaatti gaafa obboleessa kiyyaaf kabajaa qabaatti gaafa jaartii obboleessa Saati kiyyaaf maa kabajaa bultii dachaa olta bultiin tam yoo jaartii yoo kiraame hojii cifte hojii cifte sinjee maali bultii na taasoo dubartii murteeffatee baree dhugaadha maali baga bultii sii na gale jettu bakki kun baga sii gale Bikin hafi garaamu yoo bultii asirratti hafi jaraasaa ansii bultii fi inninis diina kiyya maaliif diina kiyya jaa bultii dachaa سوما olta سودا جيس ورا سبيران جرا أبشر جرا سبيران جرا وما في أنت كله sibiraan jiraan gaafa gartee silaa ilmoon ta'e qabamtu sani sibiraan jiraa deemnaa baasee abdus jaalati ilmooteeti wal meegaa isin ilmoo siisan sila asitti dhiiftanii baasuu baattanii jaalachuun dhugaadha ammoo isin bakka irra geessan nu maraalla waliin booddee gurbaan kun silaa ilmoo surachi mataan dhukkube isii sana harkan dukkanaa gachiibsee darbeetu waan takka ay godhuu agarree danda'u waan takka godhuu danda'u ni qala Wallahi ni qala waan takka si je godhuu gurbaan kun danda'u. mujrima ture na si hima na Ikraame gafadhu hangin mujrima takka waan takka godhuu danda'u mujrima na gafadhu ni jes akkasiin Tadi kalau market baaf feetunallee dhoysi feetan islamee wal mareedha inni diinaa ta'ee barisanii isatti baasi feetan natti illee mina dirqama ilmaan daa'ima san baasi namni miidiyaa Ni baafne, ilmaan san ni baafne, mucha afaan ni inshallah. baafne sadii harka jala oomiti na dhagahi be boruu baafna abdi as keessa kaameera duraa ta'uun faayidaan eessa jiroonni kana jaan dirqama ilmaan kadi waa takka mul'isi namni wareegama mul'iseeti Afaanii hafaleetiin hojii ilmaan mun- kiyya baafadhaan sin je hojii dakkoon mul'isa. wanni inni deemuuf waan Ati biraatiin afaaniin dubbatu Waan biraatiin. basii dirqama mana san cabsiteetu sentee ilmaan basii baasuu qabda Waliin ta'u jirumaan. waraabessaa jambeeta maal jeen jambeeta sangoota diimaa fi gurraachaa fi diimaa Adii. adii wajjira jambeeta maal jeen ka adiidhaan sila adiidha diimaadhaa fi gurraachaan isin tuqu wanni gartee leenci isin barbaadu adii kana kan keessaa baasaadha Adii dalaala Yoo tokko tokkotti keessa dhugaa darbeeti akka gartee kan isa kutaa warraa fi zakkoodha yoo tana taate zakkoo yoo arraangoota qabsoon da'an tanuma taate salaamtaa ani qabsoon dilaan qabsaa'ee gartee ittiin ijji tiyyallee na miidhamtee itti mataan kunillee na dhaame san dilaan godhe kana odoo akka kiyya taate anniin busheessa obboleessa kiyya saniif maaliif hin busheessa qabsoo tiyyata soogidda qabdu taqimama qabdu tamee hoytu tana fuudhee nattiin dhufee bara nattiin dhufee ilmaan isaa san qabame namni arra ilmaan irraa qabame yeroo nama isaan deemu jiru mormu ni qaba Abdi zakkoo dhiifama gaafadhaa Nan si gaafate obboleessa ta'e. zakkoon kun dhageessa Gaafan. Zakko afaan waan isaa takka kan jidduu afaan dhaabbatanii isaa haa kan baasanii tariika isaaniiti. afaan isaa kan dhageessa Arra ilmooti afaan yaadee. deema dibateeti garaan isaa qoreedha Arra ilmooti yaadee zakkoo miila kana inni dharraaba dirqama. Hoolaan Afaan garaa dhagaa. harkaa yaalaan akka deemaa hoolaan Obboleessa ilmooti jettee dirqama zakkoo dhiifama ilmaan kiyya wareegaa Mee kee bada mee waan takka mee waan takka. Abba wareegama jechaan olidha. Wareegamni sin kan kan hin jiru. Dhiifamas hin gaafannu. Hin Ilmaji baafadhaa. dhiifamas hin gaafannu. Ilmaan san ni baafna. Zakkoo akka kadhannaachaa Yoon akka baafna hin ilmaan. kadhannu guyyaa baafnu hin himnu. Iji ilmaan san yoo as hin jiraatin anaa jaati. Ilmaan as jiran. As keessa Zakkoon jiran afaan magaalaa isaa dhadhaa garaan isaa keessi dhagaadha. ani dhagaa yoon ta'e isin warri garraan isaanii keessi dhadhaadhaa caljattanii odoo nutti hin himin dhayxanii baaftanii fiddanii nu gorsiisu. Arra zakkoo Ana fuula baasan, isaa dura ana fidu baasan, ilmaan san. ana baasan. Abdi Shamizi namni si barannaa. arrabsu jira. haana Waqtii waliin arrabsanii arrabsu oromoodha jiran. kana arrabsu kun hundi isaanii aamin abaartii Hayyoo gartee isaanii tun bu'aa inaaf ta'a jeetiin yaadaa jira eega baafachuu dadhabde nama biraa musa aadaa xalabadhu. Eessa galoo? wareegama Namni akka kiyya kanatti inni sossobee hallayyaa nu keessa jira. Eessa jira? dhageessa waan jibaramma namni kan jedhi sossobee halayyaa isin jiraayi Laa namni akka kiyya kana sobdanii isin hallayyaa neetan ilmaan kee abadan. barbaadde abdi. Dirqama zakkoo Kana keessatti wareegama ilmaan kiyyaa arras baruuf niin baafadha uummata oromoo warri na abaartanii fi warri na eebiftaniis zakkoo abaartan keessaa bayaa baafatu ilmaan isaati. Alaa kulli. eebatti na Ni baafnaa ni baafnaa.